Haay hordoftoota koo nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam bultan nagaa keessanii? Nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a viidiyoo biraatiin walitti deemnee jira jechuudha. Egaa warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaala koo subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalamaa. Warroonni immoo na jajjabeessaa laayikiidhaan sheeriidhaan yaada qabdan illee naaf qoodaa jirtan baay'ee tokko isiniin galateeffadha. Galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Egaan har'aa jechuudha hordoftoota kiyyaa waa'ee niititti samuuna kana narraa gadi mataa na kortee narraa gadi bu'uu wallaaltetti xiqqoo deebii wayii kennuuf dhufe jechuudha. Ani ishii tuffadhee dhiisere jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ishii tuffadhee lafa ishii kaa'eera jechuudha. Garuu immoo guyyaatti viidiyoo 2 viidiyoo 3 hojjetti waa'ee koo jechuudha. Mataadhuma na kortee maalumaaf hin boone irraa bu'uu maalumaaf hin boone irraa bu'aa kan jettu mataa na kortee samuuna kanarraa dhiichisaa jirti jechuudha. Ani akkuma viidiyoo jalqaba kaleessa viidiyoo isinii gadhiise sana waanummaan ishii godheen jiru jechuudha. Akka nama tokkootti kabaja beetti jedheetan jechuudha. Kabaja beetti jedhee biyya tokko keessa jirraa magaalaa tokko keessa jirraa akka nama tokkootti biyya arabaarraa dhufee ishiidhaa dawwalee mana ishii deemee ishii dubbisa jechuudha. Ani egaa akka salphoo akkanaa taate maalitti hin beekare. Anatti ishiidhaa dawwalee kabajamtu nama kabaja beeku nama boru waliin jiraachuu dandeenyu nama boru waliin hojjechuu dandeenyu jedhee ishiidhaa dawwalee mana ishii deemee ishii dubbisee gara mana kootti galee sababuma sanarraan kan kaate ciisaaf teessuma dhabdee waan meeqa waliin bukeessaa jirti jechuudha. Takka booneen bilbiltee mana kootti jettee na cinqiti jetti. Takka immoo natti inaafte jetti. Takka immoo amma immoo yabaasee viidiyoo sakaleessaa maal jetti? Abbaa manaa kootti naafte jetti. Waanummaan ishii waliin hin makne hin jiru. Waan qabatamaa tokko namni tokko waan qabatamaa tokko waan ijjennuu qabu tokko irratti yoon namaan lole yoon namarratti ka'e rakkoo qabu jechuudha. Waan qabatamaa hin qabne waan borcaa waan gongolamaa zimmi jettee kan odeessitu yoo ta'e immoo dhaabbii hin qabu jechuudha. Sirraa beekama. Akka wantichi soba ta'e akka waanummaan inaaffaadhaaf ta'e sirraa beekama jechuudha. Ani har'as taanan borus taanan qixa kanaaf fiddeen sitti deebisa jechuudha. Waanuma sodaadhu hin qabu qixa kanaaf fiddeen kaleessas kan itti qoof tasgabbeesse kabaja keessoo hin ta'in ati silaa salphoodha. Itoo salphoo ta'achuu baatte iyyuu maaliif mana koo dhufee namni na dubbisaadha namatti qa'a. Waa mana keetii fuudhee waa mana keetii atee hin baane waa si godhee hin baane wanti si godhe hin jiru dhufeetuma mana kee dhufeetuma si dubbisee si ilaalee wal barreessi biraa deemee erguma gaafa wal barreessi biraa deemti seexanni waan ta'e mataa si kortee girrisaa viidiyoon irratti hojjechuu kaate jechuudha. Takka bilbiltee mana kootti jettee na cinqiti biiziin ta'ee mucaadha maali jetti. Takka immoo amma surumayyuu immoo inni naaftee abbaa manaa kootti naaftee abbaan manaa ayya abbaan manaa kee walirra oolaa bulaa waa'ee abbaa manaa kee waan inni naafuu qabu. Dhageessa waa'ee abbaa manaa kee waan inni naafuu qabu waa'ee mucaan kee ammayyuu boruyyuu siifaa guddatu dhagaa siifaa qabaatu abbaa manaa kee wajjin immoo wal bira oolaa bulaa waanuma waa'ee abbaa manaa keetti naafuu qabu jechuudha. Si'i yeroo hedduu deddeebi'ee sammuu keessa kan si dhufu waa'ee naaffati miti inaaffaa dhiisii jedha. Nama gabaabumatti wanta sin jedhu inaaffaa dhiisi. Ani abbaan manaa namarraa fudhadhu jechuudha. Si'i kan abbaa manaa namaa wajjin wal nama dhiiksisu jechuudha. Amma mee maal si goote immoo kan amma kaattee dhaqxee aga kaleessatti haadha eebbarra immoo mataa korte maal si goote haati eebbo? Maal si goote sitoo yeroo hedduu tattaaffii gocha abbaa manaa ishee wajjin eeguudha. Walii kaa abbaa manaa ishee wajjin naa ishiin firaankii hojjettu siif hin ta'u namtichi kun siif hin ta'u jettee sitoo haadha eebbaa cinqaa ture amma immoo haati eebba maal si goote fudhattee haadha eebbaa korte immoo. Anarraa kan kootuun findee anarraa achi utaaltee immoo maal gochuu haadha eebbaa bira dhatte. Meesuma kana natti jechuudha. Naa dhufanii immoo naa ta'anii immoo otoo arraba keessa kakkaltee otoo of qusattee namnummaan otoo jaalala ilmoo namaatii jaalala qabaattee namnummaan sirratti ka'u tokko hin jiru jechuudha. Amma rakkoon kenne guddaan qinaatii waan ta'eef maali abbaa manaa namaa kan namarraa eegu kan namarraa siif hin ta'u maaldha jedhee ashoofee wan nama nyaachisu boonedha moo si beetti aateebboo jechuudha. Si beetti aateebboo. Aateebboo cinqaan turre ati aateebboo
lubbuutti fidaan turreeti. Innaashin abbaa manaashii wajjin piraankii hojjettu lakkinni siif hin ta'u. Baqa silaa qawaa namaa guurtaa haadhee buufii fi abbaa manaashii wal nyaachisteen turreeti. Kaleessa immoo ishiin mee maasiin jette waanuma ta'u mucayyoo yoo mana kee dhufte ati eenyu caaltee? Maaliif mucayyoo irraa girriftaa? Maa mucayyoo irraa iyyitaa? Namoota nama bira dhufaa mucayyoo yoo si bira dhufte maal rakkoo qabaa? Mataa mucaa irraa gadi bu'ii siin jette malee ati eebboo waa siin jette waa sitti dubbatte amma kaleessa immoo ishiin nasuma dhageessee naaf ka'an immoo itti biyyoo hojjette. Maal sii kaana? Wantumti sii kaanu hin jiru. Hojii kee haadhee eebboos taatu oo ati dhaabbachuu didde jechuudha. Amma dhaamsina isii dhaabu yoo ati dhaabbachuu didde yoo akkanumatti itti fufte ta'e har'as taanaan borus taanaan gudii keen gadi baasa jettee miti an sodaan qabu baasi. Ilaa amma xurii qeensatti sodaan qaban. Gudii koo mee waan ta'e guduun koo sana dhagaa mee gudii koo sana waan ta'e baase jechuudha. Kan keetu gudii hedduutu jira. Ani ishiin beeku amma nama wayii waa'ee ishiin mee waa'ee koo abbaa sitti misan waa'ee koo waan sitti man sana tokko torraa nambisin gadi baasi gadi miidiyaa kanatti jechuudha. Ani immoo waa'ee kee sirriittan beeka. Waa'ee kee otoo nama hin qoratin tokko tokkoon waa'ee kee beeka. Kanaaf mee baasi jechuudha waan ta'e baasi. Kanaaf ati eebboo immoo jechuudha waanummaan ishiin si gooteen jiru. Maali ati eenyu caaltee? Eenyu caaltee ati mana kee mucaa yoo dhufte maalidha kan mucaa irraa girristu? Siin jettee si gorsite anayyuu akkaataa abbaa manaa koo wajjin wal na eegsistee oolte. Gudiin keen gadi baasa.